Dhugaa rabbi eenyu abaaboo aslii naa fidu seenaa naa fidu haati faaxee haa fidu I don't know nama ta'e hin beekon. Hulaa cufamtee jirti garuu ababaan hulaa fuula kiyya dura jira. Namni tokko mana keessa hin jiru hulaan cufame. Still nama ilaa ammaa fidee natti hin himne jechuu. Abduu seesii fide moo maaltu si kofalchiisa? Kottee namaa bane bar nama bakka jechuun gurraanii dhageessan bar kottee namaa miila namaa malee eenyu mana keessa jira jeen gaafachuu ture bakka. Kottee namaa malee eenyu akka dhufee hin beeku barnaan ta'a wallaahi bismillaahi. Yoo surprise nama godhan akkanuma jechuu. Sheek Riyaad kayete turu. Sheek Riyaad maal godhaasi? Rabbii isinin dhiisu dhugaa. Kophee baafatanii dhufan barmaakii koo. Isinillee hin agarree miti nama. Viidiyoo irratti gizeen arku. Viidiyoo waraabame irratti gizeen arku ilillii kaayyamtee malee isinuu naman arkine barna waliin. Akkasimi moo arkitan moo bikasan waraabne isin. Hin argine. Walumaani haa waliin jechuudha akkana taanaan. Garuu akkami hin bareedu dhugaa rabbi. Haqa dubbadhaa. አይችልም ይችላል عليكم ورحمة الله وبركاته. إمال دمبلي جاللا كيساني أكو متفجرة ما شاء الله هدون غمان نسل لالان ترد. هيك جالتوا. رجع ربّجوا في محبان أبيو شيخنا حسين ميرا كيسنا مغالجا. نما سيكن النجار ردي كوي لالا ترد بر نمنو حركة كنا بنيت مان أو تسيت كنو. Sila ibsa ichira inni diima dhalle isuma fakkaata. Manfasaawi jaansan teetti. Arkitanii ture wallahi nama arkina ngizeen ijaban addo ililu mana dura teessee fi poostaa na dura taa'u malee annaumaa nagar ammas mana keessa hin jiru namni hulaa cufamee jira. Ajaa'iba wallahi nama lullee hin garre. Cufamee jira bar. Okay. Waan hundaafuu bakka gammaddanii umura irratti akkana ta'uun hedduu namatti tola. Ummu Seenaa assalaamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri saddaa nutti seenaa wallahi maashaallah. Akkam Ummu Seenaa nagaa qabdanii? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Ay maakii bar nuyyuu bar rifaaturraan hin rafne hanga wana. Bismillah kaleessa onneen tiyyaa kana dhaatti barreechuun. Ati qoy ibsishaa kana hunda amanteetuma ija hidhattee ulaa kee banaa keessee nammee dhufe sana utuu hin argin utuu adda hin baafatin olteetuma bulte sillee hin arganne hanga wana baga lubbuu naftee wana geesse wallahi. Hooy laayifii irra jira miti hooyoo waatee saanas lan waa takka illee hin godhu inni hin beekaa mala isaati. Karaasuu balaa እንደሚያስብልኝ አውቃለሁ garuu isa amaneetiin jira amanuu amanee garuu laayifii irra jira amma hizba ummataa jira ija cufadhee waatee ummataa jira. Ay jaalalli jaamaadha jechuun dhugaadha wallahi. Ulaa banachuu miti barka onneen akkasitti onneen tiyya bar akka isiin taatu laayifii eega waraabame booda arkee bar haa jirutti hin jiru bar maal ta'u deemaan bar sammuu kiyya bees namni bar ni aadaa bar aslan bikki inni taa'us bikka duraanii maggaarjaa gurraacha jala taa'u jira.
bikki inni duraan live itti seenuun bikka biraati jijjiirame an takkaan agarra bikka sanis an isaa dhufeettis kaleessa akka bacha jiru hin beeka kan dhufne hin beeka baraanii bar wanta ani immoo pranki na godhu deema yaade an pranki malee surprise yaane because pranki kaleessa an irratti hojjedhe nan kafalu deema malee wallahi sammuu keessatti waan amma waa takka nan dhufne bar namni bar ni shakkaa bar an pranki da an prankuma kanallee deebiseen isa godha jeeti yaadu jira malee baga gammadden leesiif gammanneerra wallahi kuchi hotta enerra hojjete je yaadaan afaanin beekne sitti dubbate kaleessa afaanitti dubbatte hin beekne ይዤልሽ መጣሁ የፍቅር ስጣት አጀግዜ ወሌት ይበና ወሌ ሰገሪ ወሌ ጠይምን እየተገያየደ ነው አረማጂ ያ ረቢ አባ ኳቲ ነባሲ ጀቻ ከእሰ ከየት ወላሂ ደስ ጀዳ ማሻአላ በገገመደ ወደነ ኢል ያ ረቢ ኳችማ ነው ታሌ ቤሚቲ بريدة والله ما شاء الله دس جالسة جماعة أرجعت والله ما شاء الله تبارك الله ربي ولي في سن هاديسو رب اللي قال ما نجيه يا داف مرادك سنقوتين اللي هاجم ما تشيسو آمين 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 واي قد أفي بقى موم تفنجرو شو قوتين كنيا أركا كنت مش أن كنيا ساركا كنت تشيسه توكو جد رجلا akkam jetta madda an hedduun gammadee fi jira garuu tuwin miidiyaa irratti na dhiyeessinaan jedha beellama qaba waan naasa'u hedduun beeku lamaanu biyyaati everything is done nama wanti dhufullee hin jiru laa gammadee fi jiraannu kaleessa wallaa viidiyoo isaa wayi argee barbaadanaa jeebeetaa argina wajjin haasaa turre har'a galgala sagantaa wayii qaba miidiyaa kiyya irratti affeera tiktok irratti osoo hin taane kara peejiitiin. Bareeda homaa rakkoon hin jiru maal. Rakkoon hin jiru lakki. Gammachuu ibsachuuf yaa. Yaa hedduu takka gammadinaa barreessi ture anu. Akkamimmee ummuseenaa wanta kana gadi fageenyaan itti dhiyeennaan kaayiroo sintu jira. Nuti keessummaatu hin beekne wallahi delivery si fide maakiya akkam wallaalte isaa manallee bani jennaan bante waan kana interview gochuu ni qabna. Isuma godhaa malee waan irraa quba qabu hin jiru ilaa amma nama fidee natti hin akkam sila miilli keessummaa isinirraa dhaabbattee isintu gurguree miti intala akkami keessummaa la jette. Kun kan gurgurtaa miti bar. Lakki ganaadhaa bar bikkisu. Akkasuma baqaan jiraame kennaadhuma yeroo jalqabaatiif abaaboo diimaa kana kenneefi malee abaaboo fireeshii kana ergeefi akkana. Jaalalli achumaa jalqabaa jechuudhumaaf malee ammallee ganaadha inshaallah ittuma fufa. Ibsishaanuu barbaada interview godhachuu qabna carraa kanatti fayyadamne. Isa gaafadhaa waan irraa qabu hin jiru nama fidee natti himne ilaa amma. Akkam jirtanii hundumti keessanuu. Nagaadha tokkummaa jirta. Haa aslimaa koomentii jala turree minulachuu. Si jala turree bar. Nagaa. Akkam tokkummaa nagaa. Akkuma argireen tokko maaluu dhufu daandachuu dhufeettee rakkoon himte. Ani immoo iddoo waan na mudate laayivii keessan irratti bakkeen ture. Kun gara yaada kiyyaatti hin darbine. Ilaa amma gabaasne waan gabaastu dhabiiti. Maaltu ta'ee? An bakkeen ture yeroo nan isin jala seenu maakiin hin jirtu koomentiin kun jeeqameera. Bakkuma dhaabadhe maaltu dhalatee dhiyoo dhufu naannachuu hidhee gabaasuu hidheen ajjidda fuurinna didheen dhaabbe waan dhalate hin beekuan ani hin argine hojiirra ture waan ta'eef namummaa koomentumaa jeeqamu dhufe hin dubbatu namni koomentii barreessuu dhiisee addan baafadhe inuman dhaabbe adda baafachuu hin dandeenye koomentiin kun inni kaan waan biraa inni kaan konkolaachii jedha inni kaan maashaallah jedhan harkaa jeeqame. Waan duraan darbeen argine waan isin irratti gaggabde. Hin argine ture. Sana booddee laayivii nan arga viidiyoo waraabame nan arga jedhee murteesse achuma dhaabadheen laayivii irraa bahee viidiyoo loo kennaan jiru viidiyoon natti dhufe sarpiraayizii wayiiti garuu maakiidha gaaffii nan gabu mana dooftoroo kan mana umu seenaa jirta moo mana kee jirta na dhibee achitti. Haa mana siiti maal bakka siin taa'artu hin argitu bakkuma duraan laayivii taa'ee teessee jirtu.
wanti kun qalbuma keessaa hin qabdu maaki akkasumaan dhufee ta'e wannati qalbii keessaa hin qabne dhufee ta'e moo wannati qalbii keessaa qabdu wayii kanatti yoo neennillee qalbii keessaa qabdu jira. Qalbii keessaa Aroo maan jiru ala turreeyyuu ani bisiin. Ani yeruma siin taa'ilaa ifii galteeyyuu hin argine galgala. wanta Ala turre waliin. kuni surprise miidiyaa duuba wal himanii miti barnin beeksisaa baraanoo akka itti rifadhe ay mala so inni. Yaani mana dhibee barama fakkeenyaa fi viidiyoo yeroo nan ilaalu kan itti mana bani kottu taa'ee jennaan dhuftee teessee abaaboo wayii dhuftee kaa'amte viidiyoo sana hin akka kaa'e beeddoo addooftee rasiliitu kaa'itee fi bofaayidha shakke beektaa amaanaa fide akka amaanaatti fide moo museenaa ta'e keessee deebite waan jedhu nu shakke beektaa achi keessatti. Inni dubbanne hundi kaa'inuma badde booda illee mul'anne ni kaa'e sun. Qilleensa wayitii godhe shakke. Nu faamilii dhagaa akkamitti keenyee bannaa? Surprise dhabe yaani xiqqoosi jira mitiire waan surprise ta'e mul'achuu dhiisuu maltu waan jira yaadeetani baay'ee isinii gammanneera walumaa galatti akka miidiyaa keenyaattis gabaasa keessan tokko dhiyeessinee turre haadha faatee komiinuu irratti kaalte lafa buleeyyii jennee tarii maanoo xumneerra fakkaanna lafa buleeyyii jennee gabaafne kan jiraanatti fakkaata kuni. Gabaasa keenya akka mormu nu taasiseera. Fuulduraa fi miidiyaan keenya isin jala bu'ee kan isin hordofu ta'a. Gaaffii isin gaafachuu bakka inni jirutti jetteetta kana dura isin gaafachuun egaa bakkuma inni jirutti isin gaafanna. Qobaatti isin gaafannu maaliif jaalalaan galaana jaalalaan nyaatamtanii waan jirtanuufi galaana jaalalaa keessaa qurxummii waan nyaataa jirtanuufi galaanni jaalalaa kun egaa cimaa waan ta'eef achi isin gaafannaa achitti isa biratti gaaffii yoo yeroo arganne akka carraa wal biratti isin arganne rakkoon qabu. Baay'ee tokkummaa oduu haayee gabaabsa qaba. Hayyee jaalala milkii isin gabaabsa. Egaa jaalala milkii rabbi jiraaf haa godhu garuu gaa'isiin maakiin bar nama kennamee fi nama kenneef kanatu gaafatamuu qaba malee isiin maal gaafatamtere? Waa hedduudha gaa walitti funaannannee jirra iddeetti jaalalacheenu ishee gaafadhee ture kana dura guyyaadhuma darban gara nama qabna inshallah ibsisha qormaata keessa seenaa namoonni ergaa gammadanii dabarsanis hedduu jira gara keessaatiin telegiraamaan hedduu jira isa mootu dhiyeeffannee inshallah gara ibsishaatiin makki biras akka abdiin qaba. Tokkummaa jabaadhootillee haqa barbaadaa jirta sooshaal miidiyaa irratti xiqqoo maddoolaa waan orgu jijjiiraa beektaa yeroo hedduu akkasii irratti hirmaadhu. Garuu ammoo mootu dhugaa jiru ibsishaa wajjin har'a sa'aatii booda yoo rabbiin laafise sagantaan qaba. Bareeda baqa sin hordofna. Maaki akkam jette? Bareedaadha isin hordofna. Madda walaabuu keenya madda atillee maatii keenya nu jiraadhu siin jenna akkasuma bakka maakii sittiin dheeressinu gaggabaabsedhaa jirta amma booda kana beektaa onni waa'ee jaalala dubbachuu barbaaddi malee waa'ee haasaa dheeraan barbaaddu buzeeratillee nagaa ta'e ulfaadhaa galatu maa isin irraa ba'a nuuf jiraadha. Galatoon. Hayyee akkam jirtu Museenaati? Nagaadha wallah alhamdulillah. Ati akkam nu si gaafachuu qabna malee irra faartan seebar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaadha qabuuftee makkii dhugaa dubbachuudhaaf. Museenaan Khalifa Najira qoyme Museenaa yeroo dheeraa isin dubbifne asumaanuu baga congratulation yookaan ammoo guyyaa gammachuu maakii irratti mana maakii seenee sarga yaada jedhu si dhiyeessu barbaada maaliif mana aslii maseenaa seenallee aslii dubbiseera sin arganne garuu achirratti. Galatoome ulfaadhu baga walumaan gammanne gammachuun keenya sinuma waliin. Haati qaalii teenya haadha warraa
doktora keenyaati. Doktora keenya waggaa 27 chaayinaatti barateeti. Si dubbisee hin beeku. Asumaan carraa kanaan ammoo mana maakiitti argadhee si dubbisuu irratti baay'ee tokko gammadaa. Itti aansee ammoo isa kaleessa mucaan keenya yookaan ammoo mucaan Oromoo qaalii fi kabajamaan maakii akkasitti piraankii godhee jedhadhu adabbii si adabadheeni achi booda